waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan kutaa Somaalilaandii wajjiniin taasifte hordofuudhaan kan wal dhabdee keessa seenanii turaniin Somaaliyaanii fi Itoophiyaan jaarsummaa pirezidaantii Tarkiitiin taasifameen roobii kaleessaa waliigalteerra ga'anii jiru. Gamtaan Afrikaa waliigaltee Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa gidduutti Tarkii keessatti taasifameen akka fudhatu beeksiseera. Dura taa'aan Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad biyyoottan lamman waliigaltee isaanii dafanii akka hojiitti jijjiiran gaafataniiru. Muummichi ministeeraa biyya Israa'el Benjaamin Naatanyaahu hamma nageenyi Seeriyaa keessatti amansiisaa ta'ee dhufutti waraanni Israa'el bakka gaara Goolaanii isa ittuu mootummaan Bashaar al-Asaad hin kufin dura eenyuunuu jala hin turre akka to'atu ibsanii jiru. Kanneenii fi gabaasaalee biroo qabannee dhiyaannaa nu hordofaa.